eega arrantana sagantaa addaati fi ajaa'ibaa taate qabannee dhufnee jirra. Mee asumaanuu gaafii takka lama sadii isin gaafadha. Manguddoon nama araarsuu qofaaf eenyu jee manguddoon dhimma poolitikaa qofa haasawataati eenyu jee manguddoon hoo hin qofaltu hin bashannantu hoo eenyu jee. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya arrantana sagantaa manguddoo qofalchiiftu sagantaa isin immoo iftuuba deebistu sagantaa seenaalee dabran irraa baratan haalii manguddootni keenya 80 fi 90 keessa ture akkam ture social life isaanii hoo akkam ture akkamiin nama waliin jiraatanii akkamiin hiriyummaa tan hoo akkamiin jaalalli isaa waliif qabanii jechuudhaan gartee manguddooteenyas gamanumaan bashannansiisuudhaaf isaanillee xiqqishu iftuuba deebisnee akka isaan way gadaa teenya jaan godhuudhaaf sagantaa xiqqoo takka qabadheetiin dhufee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warreen chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Warreen immoo sagantaan teenya waan nuti daleenu isinitti tolte comment nu godhaadha. Warreen immoo sagantaan teenya tun isinitti hin tolle ka'anummaan kun isinitti hin tolle yoo jiraatan dislike godhaadha. Gaggara galchaa jechuudha. Maaliif dimokiraasii waan ta'eef jecha mirga namaatti isin dhiibnu. Kanaafu yoona isinitti hin tolle gaggara galchitanii jechuudha. Yoona isinitti tolles olla gara galchiti takka oli takka gadi jaalii beeyte tanaafuu addunyaa tararratti waa'uma lameen tanaa jira. Lameen kana gochuullee hin dagatinaadha. Gamarumaan gama sagantaatti osoo isin hin dabarsine garuu viidiyoo kana hanga xumuraa haga xumuraa akka daawwattaniin isinitti dhaammadha. Gamarumaan karaa sagantaa isin dabarsa amma ni yaadadha gaafan ani ijoollee isin jedhin jira. Nagaan naa tura horaa bulaa deebana. Gafanani jode amani yaadada gafanani jode yaada biraan qabu. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Carcar Vibe meegaa arrantana sagantaa addaa sagantaa ta duriin gargar taate qabannee dhufnee jirra. Sagantaan teenya tunis sagantaa hedduu if duuba isin deebistu waan hedduu isin yaadachiiftu waan hedduu isin jechisiiftu isinif qabadhee dhufee jechuudha. Sagantaa tan akka jaalattan akka itti gammadan abdiin qaba. Maal jaama yaa ijoollummaa mimmi'ooytuu kadamma eessaa argamti amma ni yaadadhaa waan gaafa ijoollummaa akkas ja'ama. Ijoollummaan dabartee yoo osoo deebite nin odeessaaf silaa waan isin nagoote jee Qamar Yusufis Maadii Jaabboonis Abdii Ibrahim Faanis hedduu irraa haasanii irraayis wallisanii waa'ee ijoollummaa kana gaa mee iftuuba deemineetii waggaa 90moota narraa 80moota keessa waan turee fi haala jireenya hawaasummaa akkasumas dargaggoonni yeroo sanii haala jireenya isaanii akkam ture akkamii walii hojii jiraatanii maal ture maal fakkaataa jenneeti mee arra iftuuba isin deebisne manguddoota keenya illee afeerree akka isaan bohaaranii bashannanan atiira keenya kabajamaa fi jaalatamaa hedduu jaalannu hedduu nu kabaju nama xiqqaaf guddaa akka namni beekutti qabatee nama hojii deemuu danda'u nama gaarii hojiinarra as jirra asumaan wal barnoota gaarii isin jaa. Mee adeeroo son karaa maqaa keetiitiin dabriin waan kana hunda maaliif uffatte akka fuula kee anama waan takkan uffanne ati maaksii jalaa qabdaa gubbarraan daawwitii goote kaattee jirta mee waan kana maaliif goote? Gaarii dhagaa'e duraan dursee wanni niin haguuggadheef Rafala wastii kana maayika akkasii dhagahu. Wanni niin haguuggadheef wanni tuni lubbuun abbaan inni namata inni itti Oromoon. Lakkuma bulluun gaa wahallee dhageenyaati odootuma jennu gaa wanni bineensi koronaa hin baanan kun dhufe kana irraa haguuggachuutu dawaadhaa jedhan. Akkasi gaa ifee gaa jedhanii karaa galaana irra taa'anii yaa rabbi nu baasi hin jedhanii beeyta. Saniifin gaa akkanatti haguuggadhee deemal maqi. Bareedaa. Ummata biraallee warra fakkaataan akka kiyyaalleen akka waan kana laalee haguuggatu narraa laalee haguuggatee ifeegu. Namni irra guddinsi harkatti waa kaayyateeti odoo afaan kana hin hidhanne deema. Afaan hidhachuun daranitti ammaas wanti numaatu ijaanii nama seena jira. Waan ajaa'ibaati ijaan. Aboo dhukkuma ijaan nama seenu nagarre. Beeta nama daranuu hundarraa ugaa yaa rabbi nu baasi jenneetuma rabbiin sababaddaa jee akkanatti fagoogee deema jechuudha. Ajaa'iba sitti hin ta'in wanni tuni. Ajaa'iba illee natti osoo hin tahin
gamanumaanuu erga bareedaa fi yaada gaarii dabarsitee jirti jeetii yaada maaliif ifeeguun bifa kanaan hedduu bareedaadha an dargaggeessa yookaan jenereeshina kanaa ta'e akka kee kanatti dhukkuba kanarraa ifeegee hin jiru naafis fakkeenya taatee jirta gamanumaanuu ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jiranii fakkeenya taate jeetii yaada gaariidha ammas gaataniin si da'uu fedhu ijoolleen akki taatu ijoolleen ammaan tana awwa adeeroon kun lubbuu fedha namni silaahu yogguma dulloome lubbuu fedha jette dulluma keessa hin jirtu dubbiin akkasii dubbiin dulluma keessa hin jirtu maaliif ifeeguudha jechuudhaafitu saniifuu dardara hin jenne manguddoo hin jenne haawwanii fi shamarran hin jenne afaan qofa hidhachuumi harka qofatti kaatuudha miti fuulallee ifa googanii akka ifirraa waan kana tiisan rabbumaan nama tiisaa jechuudhaafin haanarraa barnoota fudhatanii jee fikkaa'e waan kana deeroo adeeroon gaa barumsa gaarii isiniif dabarsee jira mee adeeroodhaa wajjin wal baradhaadha maqaan isaa eenyu adeeroon nama akkamii adeeroon eenyu kaja'u afaanuma isarraa kadhageessan ta'a hawaasa wal baradhaa dhugaadha wal barnoota gaarii duraan dursee isinis dhuftanii laffaatanii bahii meeqa qaxxaamurtanii doo fooqii torbaffaarra dhuftanii gaadeera keenya tokko ziyaara jettanii na dhufuudhaaf hedduu ilmaan gurguddate rabbi isinaa godha. Amiin. Saniifuu gaa tana eegaan isinii du'aayii tana isinii godhe booda maqaan kiyyaas Fu'aad Ahmad Hassan Ibroo Shaxaatiin jedhama. Ibroo Shaxaa jechaa dhageessan? Ibroo Shaxaa akkamitti? Fu'aad Ahmad Hassan Ibroo Shaxaatiin jedhama. والبرنوتا غاري ديرو أنا سم بيخا حواس مغرمو بلا قطو الدنيا رجلو أكسي براتني في جيتي أبرون شطادا أخاخو إساتي جاتشولا أرجع منا هندي ورا إبرو شطا راتي تياركمنا يجو إيجا مي خرما غافي خجتين دبرا غافين غا جلك برا تيجا فدو أكو مريفو سينسرة تكو فيالتي إفتبون ندي بيسا واندوري نويا دتيسا أما نيجا ددا غافنا نجولة جيتين سربوت هالله سربو وادو تتكيتين ترى مي إفتبون سيدي بيسيتين واي غافا جولو ما كان راسي غافا دا ما لفيو جنة نموني باين channeloni gara-gara ani agar rawa manguddoo kanarratti wanni takka wanni dalagame hin jiru akka waan manguddoon bashannanuu hin feene akka waan manguddoon social media kan hordofuu hin feene takkatti walla akka waan laalamuun natti fakkaata akka kijatti wanni manguddoon itti bashannantu wanni manguddoon enjoy itti gootu takka illee hin jiru meen gaaf duuba si deebiseetiin har'a manguddoota keenya bashannansiifnu wajjin teenyee naabsee hayyee gaariidha namuma dhabde malee silaa manguddoonis bashannanuus ni feeti hanga dhiichiftu takkatti yoo nama isii gammachiisu harkatte bar laal namni kun ni dhalatanii guddata yeroo dhalatu keessatti ijoollee tattaphachiisanii guddisan abbootiin yoggaa guddattee bikka geesse yoo bira dhufanii ijoolleen tun tattaphachiisu baatte yaa rabbi kiyya maaliif kophaa naammiftee ilmaan numaan qabaahii jechaa itti dhaga'ama. Sababa kabadaga. Ilmaan kiyya kuni dhufanii maaliif nan gammachiifne arrafaa qabu akka gaariitti gammanna na dhuftanii bar. Dhuftaniiti akkanan nu gammachiisu gaariidha. Baga dhuftan. Ya galatuma isinillee nufaadhaadha. Kana daran umriidhaan isin aadaa balu beekumsarraan isin aadaa balu isin jenna. Meegaa amma iftuuma si deebisa jechuudha gama dardarummaa keetitti. As kennan. Gama dardarummaa keetti si deebisa mee adeeroo gaa nuti amma gaafa dardaraa jalqaba irratti nuti amma hogguu lafaa kana ni bal'aqna namni kun hogguu bal'aqee lafaa ka'ee akkan naannoon jiraachuu ture sanitti namni waan garagaraa godha barcaafaa jennee jimaa jala kaannee gaafa keenyaati beeku jimaa jala kaannee deemnee dubara wajjifaa qamaanee dibaanota kana arsinee cufnee shiishaadhaan barcaa jenneetiti akkasii qaqqamaan namni dardaruu manaa bahuu dardara zamanaati kana akkas ture gaafa keenyaatu yeroo dhowoo jechuu mee isin gaafa keessanii sanoo akkamitti dardartan namni gija lafaa kee dardare maali wanni isarratti wanni haarawni mul'atu filiingiin isarratti mul'atu maal fa'aadha mee gaafa dardarummaa keenyaa san hedduu tadardarummaa keenya hedduu yoggaan siifi ni majeenatti silleen koflini koflu dardarri yoggaa ballaquu eegale yoggaa ballaquu eegalan goojjoo galan yoggaa ballaqan goojjoo galan goojjoo galaniiti yoo re'ee fedhaniis re'ee tana gandarraachi bahanii qalatanii goojjuma keessa affeellatanii nyaatan
akkasiin nyaata wal jaalatan jaalatini isa kajaa'ibaa jirti Aye. wal duubaa isin kutatan Hayyee. wal duubaan kutatan Ajaa'iba. akka gartee waraabessa Waa argatee irra wal yaa'uuti. irra wal yaamu Aye. akkasii irra wal yaaman hiriyoonni kun Waan ajaa'ibaati. distii gogoyduma galchan manatti manaa fudhatanii manguddoonis ni beeytiif nutis akkasii gaa irraa baranna akkasii gaafa boqqolloo tanaas gaafa boqqolloon bilchaatte Boqqolloo gijaa hiitee jechuudha. Ii. Hayyee. irra wal dorgomna oo boqqolloo tana gaafa sallaa waan tana dhummuchoo jedhanii waan tana gaafa siin gubadhee habbaa sadiin qaba boqqolloo tana mataa 20 fixa Ndu wal dorgomtan. hanga Eenyurra nyaata. hanga bitti kun irratti gubatee dhumu boqqolloo tana habbaa 20 qololaan itti darbineeti itti darbinee Aye. keessaas baafnee qololaa wajji irraa eeggaa qonnal irraa dhume dhummuchoo tana ibidda kana gasaroo tana foonee baal tokko holgabbis jeniini holgabbis kanaan toyinee carqii sanichirra dhaaba iddatti qafni dardarummaa beekan dhugaa Egaa mallattoo dardarummaa. yaaboo abbaan kiyya na tume dardarummaa duruun guuttee naan jee gaafa san akkasittiin gaadeeroo kiyya si jala waliin dhayini haala dardarummaa keessatti waan akkana ahaa ijoolleen ballaqxee akkam jaan amma gaawwilii maal eegalan manguddoon nurraa nu eegu nu tiisu eegalti Maa irraa isin tiisan silaa. akka dubura faa jala deemtanii mudhiin isin hin kutamne jenni dubri mudhiin nama kutaa Dardaree maa quba qabaadhaa. Hayyee. dardarummaa ta'e sana abbaan quba qabaadha maaliif mudhii nama kutu jennu akka malee sagaggaalummaa hojii dalaguu miti dheertuu tana fattifa sirbita Okay. jilbiibbii sirba jilbiibbii ni beektaa Jilbiibbiin beeku. Adeero. jilbiifatteeti silaasiin garsiista amma akkana jilbiifatan laa akkana jilbiifatanii hangaaf tokko Faatimaa Maamad Abroo jedhanii narra dheertuudha ijoolleen na jaalatti ijoolleen ganda keenya Hayyee. ansoolaa isaanii afrii ni beektanii Afrii jechuun. hin beektan afrii abujadii irraa tolfate Abujadii irraa. ansoola beektan amma zamanni kun guljol nu dachaasanii baala kana baala makkanniisaa kana cabsanii na jala kaanii irra naafanii akkan Faatimaa dhaqqabatti akka jilbiibbiin akkas Okay, shagooyee jilbifatanii taphatan jechuudha. sirbuma kana wanni dura eegalaniin kopha ka dura eegaltuunii fi hatti aansitu jira Okay. mararoo laamumaa waysaadewaa aywaatumaa waysaadewaa aywaatumaa ajala gurbaan akkasi fuudha sii galtee Hayyee. akkasi fuudha kun ammoo katti aanu sirba kana keessatti tolcharrooma shilingii tolcharrooma shilingii tolcharrooma jedha akkasi itti aana kun mararrootti aana Hayyee. si dardarummaa Wanni hundi isteeppii qabdi jechuudha. isteeppi qabdi dardarummaa akkuma ammaan tanaatti kaan irraa fuudhanii kaan irratti hin ba'an tartiiba qabdi akkasii jechuu adeero Waan ajaa'iba. kana ammoo yoggaa sirbitu laal filaa taakkuu takka handaarrisaa taakkuu takka Hayyee. kana matakkaata na jala deemu jirtaan Si jalan deemu jira Wayii adeero. sibiraa balleeyse Achiin jira waraan achi dhagee bargaafa keessanii jira. mataan akka keessan kanatti amma mataan akka keessa kanatti hin fohan Akka inni jala ciranii akka keenya kanatti. mataan jala ni haadama ni qorama ammoo Hayyee. asirra jira kanatti Duufurri. gaaddisa aduun sin agartu roobni sitti roobu sitti hin bu'u kana keessa filaan jira Ajaa'iba. filaan kun gosa hedduu adeero filaa yoggaa jaan filaan kun gosa hedduu filaan gosa saditti ba Hayyee. gosa afurtuu baa'u Aye. tokkicha yoggaa mataan siin nyaatee fi nooytu san Hayyee mataa keessa. Harkaan hin tuutu jechuudha. oromoon takka beeyte Takka hayyee. takka oromoon gosummaan addaan hin baatu Waan ajaa'iba. gandaan addaan hin baatu Waan kutaan ajaa'iba. addaan hin baatu Aye. waliin filtu oromoon Hayyee. Waliin filtee. waliin filtu tokko tokkichaan sun kan mataan hooqqatan suni kabikkasiyan nyaatte hooq eenyu Tokkicha. ati yoo miidhamte amma eenyu sii dirmata Uummata Oromoo. oromoo sii dirmata Eh. tokko oromoon tokko tokkichaa sanii hooqa adeeroo waa hedduu irraanfatanii jiran warri miidiyaa kun Okay. ka afurii jira quba afurii Akkuma furii akka keessa kakkaan. afran qallooti Keessa kaatte gadu. ka afran qallooti jedhama kun ona afran qalloo keessatti kanaan filatan Hayyee. Eh? Waan ajaa'ibaati adeero. ka quba shanii jira Hayyee. ka shanii kuni shanan bareentumaatii jedha Shaanii filtee. shanan bareentoo Daawwattoota keenya egaa sirri dhaggeeffannaa nu wajji turaadha. Ani hedduu takka adeeroon achi nageessee jira osoo zabana san keessa dhaladhee
Filingin jo na keessatti uumamee jira hedduu takka adeeruuf duuna dibistee. Hakuma shanii kun shanan bareento ilmaan shanan Oromoon shanan bareento shanan bareento. Shanan bareento. Deebi kudhan lama takka kudha takka jira. Kudha takka. Katee waan filtuun kana hadhu takka mataa. Kasaddeetii jira. Kanis irraan fadhe. Kasaddeetii kuni intala amma heerumte. Kasaddeetii kuni magaalaa bitatemeeti isiidhaaf meeshaa wajji haati geessiti. Shaqa diifaa wajji. Shaqadii dhadhaa itti gootee dhadhaa addaanoo itti gootee kasaddeetii filaan. Kudha lamaa suni aayyotaaf filataan hawwan keenya. Hawwan keenyaaf. Hawwataati aayyotaati. Gosaanillee qabannaan isaalleen adda. Akkas jechuudha yeroo. Sitti gaba. Fudhadhee jira yeroo. Waa hedduu sirraa baruu teenyaa wilii meegaa waa'ee dardarummaa keessanirraa erga haganaaf xuuxee yeroo sanitti mallattoon bal'afuu mallattoon dardaruudha goojjotti galuudha wantoota manatti hinte kana godhuudha. Amma dardarummaa teenya waa'ee dardarummaa dargaggoonni amma bifa itti dardaru habeenu ta'a. Warreen sagaltammoota keessaas akkasumas warreen 2000moota keessaas 80moota keessaas bifti itti namni dardaree laayifii isaatan itti dabarsu wal dhaba. Taadeeroo fa'aa gaafa sanii akkas turte dardarummaa boodoo laayifiin akkam ture shamarran karaa kamiin harkattanii ammaan tana gaanuti ijoolleen ammaa tun waatsaap vaayibaraa jira miseenjara telegiraamaa hedduu sooshaal miidiyaa kanaa jira silkii haloo jira kana wal yaammataa wal agartaa wajji bultaa ooltaa waan feete gootaa jechuudha amma gaafa keessan sanoo akkam ture shamarran hojii rileeshinii karan isin wal qunnamtan akkamitti dhalaa laallattan yookaan qaadhimachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf gizee sirba waliin deemna akkaataan itti dubura kana fudhannu dheenyeeti kanuma nun kadhatin faa guuza dheenyee abbaa intalaarraa buna faa irraa guurra takkaa'u goofaa bishingaan kun yoggaa beeyta bilchaate ni hidhan walitti qabanii hidhan kanaafaa dheenyee tamarraa hiine akkasika miciyyoon kashafaa fiddi. Kasha jechuun hojjaa jechuudha. Lakki yoggaa guuzni ooyiruu si oole subaaxa janiin. Afaan naannootti naannoodha kasha janiin. Kashaa fi hojjaa fiddee dhufti ni laalta tan keessatti ni beeytaa si beeyti. Buza abbaa ishee akka ooltu. Abbaa baluu jettaan idana sirba feenaa jennaaniin. Abbaa kiyya kottaa fudhaa qaamichi kiyya kottaa gisumaan galchaa malee jaa. Maali gaafa san dhageeffadhu akkasitti akka faasiqummaanis hin jirtu wal amananii hedduu waan takkataniin an gaaf tokko dalagee jira. Faatumaa Maamata Buruusan nu kennuu didan. Yogguu takka haati intal qooshaa daafii jetti qooshaa numa daafitti. Ganaa nama jettiin hifadheetiin biraa deemu. Akkamiin jee Faatumaan jee. Yoggaa raffisiiti. Isaanuu raffisiin jeen yoggaa isaan rafan. Gabbayee duuba ulaan teenya qiiq jetti akkamittiin gabbahaa jette. Ulaa bishaan fideetiin ulaarran dhaba. Ulaan cal jetti dhageeffadha. Maaxafyaa kana keessa. Ulaa waddeessaati ilaal ulaan biyya teenya tun irra guddinsi. Jetti akka ulaan hin dhagayamne mukaan danqaramti ammas. Fuudheetiin akka bishaan itti naqin jeen. Ala dhaabbadheetiin seegaa. Kanama raffiftee amma bishaan itti naqxeetamu ulaa achiin akkasiin mana keessaan harkaa laattee uraa jira. Ulaa keessaan danqartee fi gabbaatee natti Faatama fuudheetiin kuteeni bikka sirbaa geessine deeroo gaafa san. Akkasi waan akkanaaf haadha hawaasa keenya keessatti dalaguu turre. Hawaasniinis nurraa naaru. Akkam ja'a wallee keessatti yoggaa intala takka warri waliin beeyne. Amma fakkeenyaaf gosa abbaa dhayeeti. Zabowara soilo waisa beti gostami waisa beti gostami jan. Sirba keessa gaafachuu amma isi barachuu deema beekaa. Messenger jechuudha. Messenger amma isin dhoytan kana ijana jantan kana.
Simbarachu fede waike maka nahimi waike maka nahimi intala si baredde nakas jetta ayo so tumatti do sisir bujurtu yo Khadija tates Khadija sinjatti Khadija balu sinjatti amma ga wali si baredde mere khana waliyati sharbi jeniti shashi dimtu takata hidatani jira asarati dubri khenya dubra hidata abo nanno tena doite lal dadah nitti gote sharbi tana kanatti asin fidde nanno tana yalan fidde asitti wal katam rusete akasit debifti tana hidatti tana rafude dardar khisha khaat mahal godu de masala jaaladhe jechuudha beekot way zamana way jaaladhe jechuudha gonsi mujiraare diro jaaladhe jechuudha gaafa kaane akka caalaa kana akka ifaa kana fudhadheetiin dhaqa jechuudha saayibota ijoollee wal jaalannu ta'a fudhadheetiin dhaqa kopheetiin jaalattiin baafadha kopheedhaan oliin seenu fudhattiin baafadha akkasii gaa isiidhaaf hin deemamite mana isaanii dheedha haadhaa fi abbaan haadhaa fi gaa isiidhaan mana jiraa obboleeyyan hojii gudeeti jee isaa dhuftanii mee jimaa kana hodhaa jennaan jimaa hodhaa jennee jimaa buqqaafne jimaa kana nuuraaf isaa ayyoo jennee itti kanne ayyoo jimaan kun kamaalii jetti ayyoo kaa wayi barbaada dhufne wayi laallacha dhufneeti mee dhaabbaa jimaan kunuu ergaa qabaa jechuudha ergaa qaba ayyoo gaa wayi laallacha dhufne wayi laallata dhufne dhaabbaa gaa mee abbaan abalu ooyiruu tana keessa gakkutee isa yaamna takka oo ganda yoo jiraates miilatti ergiti inni dhufa akkasiin laallatanii hoggaa laallanne amma isiin yoo kan si jaalattu taate kophee teessisan fuuteeti alaa fuuteeti hulaa duuba keessa kophee teetii fi tahiriyoota keeti zafana ajaa'ibaati duuba gartee hojjaa si hoggaa si qecho dhaabbattee akkana sitti hin kennitu lash jettee mudhii tana qabdee harka kana milligoote sochiin ishiin gootu hundi ergaa qabaa jechuudha erga qabaa si jaaladhee jechuudha egaa jaalalarraa kaasnee hanga fuudhaatti isteeppiin gaafsan turte isteeppii akkanaati hedduu nama hinaafisanii akka ammaatti wal janajjanuu waasaappiin haasa'uun walirratti yeroo fixuun hin jirtu wanti godhamu hundi sochiini waan hedduu nama gammachiisaa nama hinaafsisaa maal qabaa osoo silaa zamana san keessatti dhalannee silaa zamana san keessa jiraannee zamana nama jechisiisuu jechuudha waan ajaa'ibaati gartee adeeroo bira teenyee waan hedduu takka irraa barraa jirraa bashannanaas jirraa keessanis bashannantan abdiin qabaa meegaa sagantaalee karaa xuuraa oofaa waan jirruuf jecha isteeppii fuudhaati sagana meegaa amma adeeroo sanii alatti bashannanaas ni qabdanii laayfiin keessan keessatti yeroon jireenya keessan keessatti bashannanni jira taphni waliin hiriyaa hojii taphachuun jira daangaan isin hirummarra walii keessan ni jira ijoolleen ammaa yookaan nuti jenereeshinii keenya kun akka keessa jirutti daangaa walii kaa'uun hin jiru daangaa hoggaansi hin jiru kabaja takka daangaa waliin keenyu waliin jaalannu wal jaalannaa faayinaa jennu malee jaalala dhugaa sarreyaaliitiidhaan gabbuunee gartee walii keenya wal jaalannee waliif dhimmamnee haga du'aatti deemu ture gaafa keessanii isaan gartee amma wanni kun hundi irraanfatamaa jira hin jiru jenereeshinii ammaa kana jidduutti waan argaa jirtu gaatillee numa agartaa waluma qabeetiin isi gaafadha akkamii laayfiin keessan gaafsanii hiriyummaan taphni keessan akkam ture sirboonni gaafsan dhaggeeffatanu akkam ture yoo barcaa gootan taate barcaa sirboota akkam dhaggeeffachuu turtanii hoguu gabbuutanii walli ammani yaadadha gaafanani ijoollee ammani yaadadha gaafanani ijoollee yaada biraan qabu of laata ba'a malee